دوغون غربا يدله ربي خواسي والله نگر غار کو مغله نافتهر کو دغله دوغون غربا يدله ربي خواسي والله نگر غار کو مغله نافتهر کو دغله نگر غار کو مغله نافتهر کو دغله bakka jirtanitti salaamanni nageenyi sinirra haa jiraatu jecha iddoon itti argamnu Harargee Bahaa Oromiyaa jirra. Oromiyaa irraa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee Araddaa Eral Masnoo Jaalalaa jirra. Wanni bakka tana dhufneef sababa iidaatiin wal qabatee obboleessa keenya ustaaza keenya kan yeroo dheeraadhaaf beejii isaa FB isaatirra wal beeynu ziyaaraa naaf shagala keenya kun bira dhayne achiin inninis Sheekh Riyaadis tahee akkasumatti biyyuma teessanuu ganda keessanuu ziyaaraan ziyaadaadha waan jaaniif isin laaluudhaaf inninis nu bira dhufe saniif iddoo kanaa tana dhufne erar waan jedhamu isinitti agarsiisuu deemna walaakin ammoos as keessa dhaamsi jiru akkanatti hojjetanii biyyasii misoomsuu waan jedhamu ergaa qabu keessa jira. Saniif gaa isaan bileenuu waan dhaamsa qaban isiniif ni dabarsanii asirratti wanni isinii qabu sheekha bar biilee kana keessatti namni bakkuma sadii jira maraataa fayyaa maraataanis hin jirre fayyaanis hin jirre bakkuma sadeen kana keessa jira jechuudha fayyaatiitu irra xiqqisuma jara lameen kaan irra hedduu maraataa tokko waraabaniitti interview godhanii achirratti maal jechaa ture asila humna dibbata kanaa kannani fayyaa Oromoo diidan irraa wanni hin barbaadu humna dibbata akka bichaadhaan barbaadee jira akkam gooteenaan ana mallee haraan jiree jefaa maraadheen kun heeyyama manaa baafadheetitiin heeyyama ammaa iddoo dalagaa baafadhee waa hunda qabeenya kiyya waan hin qabu itti gubee giseen amma dalagaatii bakka irra deebi'ee giseen jiru dhufanii heeyyamni kan keetti sirrii miti dalagaan ati dalagu jirtuu fi iddoon itti dalagu jirtuus iddoo yoo hojii gurguddoo itti hojjette malee namni akka kan keetti asin hin malu jaanii bakka sanarraa buqqaasan jiru anachi maaliin maraadhee jiru ammoo maraataa maraatummaa miskiinummaati malee tan gartee tarabbiitii miti haqalbiitii miti jedhu saniifu hedduu wanni gartee siifi mootummaa jiddullee rakkoo hin uumne alfabaadha namni amma bagatiyya gabbahee waan akkanaa kana dalagate iddoo kanaa kana qabeenya ofiitiin qabeenya liqillee yoo fudhate yookaan hoo liqii fudhachuu baatee xiqqoo qabu san irratti obsee yoo dalagate mootummaaleen hedduu jalan deddeemu jechuun ni fadha nama akkanaa kun amma ifiifuu mootummaadha walii asiin booda biyya teenya hedduu rakkoon biyya jirtu biyya teenya kana namni dalagatee guddachuu wani nama dhorku mootummaadha takka maaliif asirratti gaasaa dheeraa godhuun barbaanne wanni walii dhaamnu biyya teenya namni wanni maraachee maraataan biyya teenya biyya biraa keessa walitti maraataan hin jiru ni takka hedduu maraataan biyya Itoophiyaa kana keessatti argama keessaafuu Oromiyaa keessatti argama jechuudha gabrummaa diinagdee gabrummaa sammuutii isaan maraachee saniifuu wanni kun akkanurraa dhaabbatuu yoo didellee akkaataa itti dhaabbatu mala godhuunis bareedaadha saniif gaa ammaaf xiqqisa fooyya'insi dhufee jira waan ta'eef mee asumaan gamaa ustaaza keenyaatiin isin deebisa meeshaa kanarra maal jettan alhamdulillahi an hedduudhaan gammadee akkuma gartee asii durallee haasawaa jirru arraan tana giseen irra dhufe waan addaatiin arge biyyi teenya duraanis biyya bareedduu qabna alhamdulillah rabbiin waan dhaan nu faayee nu bareeche biyya gartee bunaa biyya loonii biyya aannanii biyya diimaa biyya wanni barbaadde hundumaa jechuu gartee keessatti argattu keessa jirra garuu arra gisee dhufnu dubartii waan addaa hojjette baabileetti gisee gabbu nu ilaalleenne harkine turre edoon biyyi teenya tun waa hunda itti hojjechuu warshaalee adda addaa kaampaanii faafirikaalee adda addaa irra dhaabanii waa hojjechuu akka taatu isin inni qonnaa amansiise akka qotee bulaattis qotee bulaan biyya teenya waan hundi isaatu waan adda adda dalaga waan gosoota kan dalaga waan taateef as keessatti immoo waa meeqa daawwanne maangoo burtukaana zayituuna inni kun hundi galiin inni galchu waggaa tokkotti jechuudha waan guddaa galcha
namni tokko fakkeenyaaf dubartiin gaafa akkatti hojjette biyya dhimma isiin tun biyya guddatteetti hojjettee dhuftee biyya isiitti waan akkanaa kana hojjechuun qabattee karoora. Biyya achi baratteeti yookaan achitti hojjettee dhuftee asitti biyyattii misoomsuun qabaattee biyya teenya misoomsuu jirti jechuudha. Waan hundaan amma isiin asirraa guyyuu makiinaan zayitoota taate fe'ee irraa baasa, burtukaanota taate fe'ee irraa baasa, mandariinota taate fe'ee irraa baasa, deebitee ammaas maangoo taate fe'ee irraa baasa. Asumarratti bara Papaayyaa taate fe'ee irraa baasa. Wanni hundi ammaas keessatti yaani nutu yaa'utti hin jirre malee. amma asumarratti dubbiin isiin isii bichaa misoomsutti hin jirtu. Biyyillee misoomsuu jirti. If bira kuttee nama akkasii meeqa oomishuu jirti jechuudha. Maaliif obboleeyyan keenya ijoolleen daddaraa tabii iddoo adda addaa dhufaniif nama 70 olii argamu. Warri hojii uumteef nama 200 olii. warri hojii uumteef warri isin hojii ta'u. General walaayita saddona soo jeni. Amaariya soo jeni. Uraayi arma jeni. Silteelleen dabam. Silteelleen jeni. Igana jedhu uraayi arma jiru kun. Inaan tokko walaayita, inaan tokko dabuu. Afaan siituun jira. Afaan dalagaa beekan malee afaan isiin beekan jechuudha. Guddina jiru waan rabbuu fatanii. Illee mintu qoree dalagaa. Meegaa kunoo Dalagaa ajaa'ibaa jira. nama isin hojii uumteef dila kana gaa osoo qabeenya san baankiin teesse yookaan sammuu biyya namaatti itti mul'atan teessee tuma bakka karoorsa yaadaan silaa guddatte nama dila kana hojii uumuu dandeessu. Bira qottee namaa birooti hoggaa hojii uumtu waan guddaatu namatti dhaga'ama. Saniifuu akka isii kanatti jabaannee abbootiin qabeenyaa teenya haa hojjennu biyya teenya irratti waan dandeenyu jenna. Gamana waan gartee gaa warri isin hojii uumteef hedduu jechuudha keessa laallee jirra. Nama waan adda addaa irratti hundaa'ee nama bifa isaatiin bakka jirutti gahee isaa bahaa jira. Waan taateef isinis gama muuxannoolee kun biyyoota arabaa irraa argaman jechuudha. Eegaa kun kan amma isin dhuftan kun eegaa jechuun bar meeshaa maaltu si gala? Muuxannooleen garaagaraa kun biyyoota arabaa irraa argamanii jaan hogguunii fi odeeffannoo dhaga'u. Akka jaan namni waa deeme namni kun akkuma jirutti silaa miila arrii ta'e waan garaagaraa biyyaa fide jaan balaallee yoo dhufte waan silaa biyya tana faayidaa bu'aa silaa dhumuutu irra guddaadhaa jaan. Akkasitti namuma deddeemee waa himaa maraataan gaafa kama maal jedhaa silaa waa tanaa miti dubbiin anumaa miti waa nama deddeemee waa naa himaa jedhaa. Kanaaf waan an qoobsu. Akkas rabbiillee subhaanahu wa ta'ala warreen dabre qureeshii warra makkaafaa hogguunii fi isaan kana ibsa garaagaraa hogguu kennuufi afalam yasiiruu fil ardi jaan fatakuuna lahum quluubun ya'qiluuna bihaa sama biyya keessa yaa'anii wanta daawwanne jaan silaa qalbii takka tawaattiin horatanii jira gurra tokko kawaattiin dhagayan arkatanii akkasitti biyya takka tawaattiin argatan qabanii maa deemanii laallee jaarratti waan deemanii laaluun qabanii isaan akka beeyladaadhaatti nyaachuma qofa beekanii jaa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala deemiinsa kana keessa waan garaagaraatu jira. Namoonni biyya alaa irratti argaman jechuun kanneen amma biyyoota biraa keessa jiran ta'eetuma garuu biyyi isaan keessa jiran sun gabrummaa ammayyaa jedhaniiti gabrummaa ammayyaa kana irratti akka waan kolooniitti ilaalaman. Fakkeenyaaf gabrummaa ammayyaati hogguun fi jennu yoo ati waan akkanaa hin dalayne waan akkanaa yoo hin hojjenne waan akkasii dhabdaa waan jaan takkaa jira garuu wantoonni kun akkanas hin jechuun kun gabrummaa ammayyaati. Fakkeenyaaf yoonii fi qabeenya hanga xiqqaa qabduun biyyatee keessatti hojjette yoo gabrummaa ammayyaa san harkaa baate jechuudha. Irra guddaa nama biyyoota arabaa kanneen akka Kuwait, Qatar, Saudi Arabiyaa biyyoota kana yoonii fi odeeffate. Irra guddaan namoota biyya keenyaa achi dhaqu gabrummaa ammayyaa waan jedhamurraa himanii jechuudha. Kanaaf gaa namoonni keenya kanneen biyya san keessatti muuxannoolee garaagaraa akkanatti hojjechaa turan biyya kana keessa dhufanii akkaataa kanatti hojjetanii gabrummaa ammayyaa waan jedhu sanirraa akka bahanii waan juunanillee asiitti yaannaa mul'ate jechuu fayyaa. Abba baari adeemaa jirtu akkasitti inshaallah gaasira waa'ee irratti haasa'u jirra. Sila jira beektaa nama fidee qarshii waa nama gaddisee waa'ee irratti haasa'u. Abbaan qabeenyaa waa nama kanneen abaarsaa waa kana gubbatti hin baara. Isin odiroo warreen keessi yeroo ana gabrummaa ammayyaa jalaa wayii jirti. Amalataa jiraate sila waan ta'u waan amalataa jiraati. Sani waan dhaban.
Gabilash mati gaji tanah sarung kartam koro jira. Aida ni jin biasa nago. Masih kalau saya wajib. Mesti harga izin sila farfa mulia farsi ni. Mali betul pun izin nama dalam itu. Itu izin ini juru. Obalain kayaknya adalah orang bicara kesira. Orang mereka tahu kita kagak nyesali. En gise biaya tu kan itu punya jira. Mali. Miliyan عشان تما ورا هرتين مليون جدا ميشان ورا هرتين كيسي بيجساني دفع مال بأبو تير ترجتني أو بلي سر ترجتني يو خاو دير ترجتني كمية سنة جنتو بابو تجيبه ينامي كا نامي كاور كسو كيسي مالا كرجت أما بيجي تاني تقول هني بيتا إن ساعة هذه فرنجة تطلع هني بيتا إن نما في خنا سلا ما بيجان باتي وان سلا أكاتا المنا ما خنا فرها دروم سودا atiyoonii fi yookaan warra isaanii olii yookaan nama jajjabaa yookaan nama abbootii qabeenyaa mootummaa taate hawaasa kana diinagdee bareedduu takka tan yeroo muraasatti isaanii danda'anii siifillee galii bareedduu galchanii sirraa'illee ittiin durooman gootii biitti jira. Biiteenya akkasiin gooti. Yoo ati diinagdee bareedduu akka qabeenya kan gahii hin dandeetteen tati yaada keetii yoo itti kaate eessaa fiddi yaanessa cinaa lafa kaate. Qabeenya kan keessa wal qixa qabda jechuudha. Amma biyya teenya keessatti uummanni dirqitti ijaaromanii bara. Dirqitti lallaffa'anii titi. Kamutummaa keessa cimoraa ibiifis murajjaatuma dhoofeffachaa harka lafa jalaatiin gaara keessa fa'aa makiinaa oofaa akkasitti ijaaroman jechuudha. Akkasitti qixa abbootii qabeenyaa ta'anii. Gama biraatiin dubbiin leessitu afaanii qaba. Yeroo hedduu hogguunii fi haasaan nuti biyyi kun beektaa biyya gammoojjii keessa jirra. Namoonni keenya waan kana kanatti hojjechuudhaaf baasii guddaa isaan barbaachisa. Baasiin garuu isaan barbaachisu kun ta'eetu malee silaatti qollee mootummaan namoota kana jechuun hirkattummaa jalaa bahuu fi godaansa seeraan alaa kana hir'isuudhaaf gargaarsa garaagaraa silaa mootummaarraa namoonni keenya qajeellotti kajeela waan ta'eef nuti irra guddaa yeroonii fi lallabnu mootummaan hundi iseennetuma faana jaaljanna malee miskiinummaa biyya teenyaa tanaaf samaaltu sabaanotti mootummaadha moo maalii waan jaamaa laasha kasirratti illee bar dubbiin ta'e amma waa'ee kanaa gisee kaasoo beektaa dhiigaan nama kaa dhugumatti barga maaliif waa'ee mootummaatiif hawaasa keenya kana gisee chillaalte dhiiga kanaan nama akka mootummaan keenya biyya teenyatti bara kiyya saasaniitu akkije biyya biraatti jee mootummaa islaamaa keessatti namni gisee aangoo rabbee ni huqqata jee biyya teenya kana keessatti namni gisuma dura aangoo rabbee nyaata bareedaa nyaata jee Abiyyoon duraan baay'ee bakka. Wallahi duraan fuulli isaan bara dubana bara kan fuutamee ta'an akka taa'anii beektanii biyyi keenya gaaf dura gara misoomaan deemu. Maali fuulli isiin gara galfatte fuula ibiddaatti gara galte. Amma garuu ganaa bareeduun oltu na fakkaate. Gisuma aangoo rabbee makiinaa bareedduu suufa bareedaa nyaatarraa qaalii nyaata wulii gara baasee jechi goota. Ajaa'ibii qabaachuu. Amma dhugumatti yoo hawaasa keenya kana laaltu biyya feete yeroo itti baqatuma biyya keenyaatti jira. Soomaalii kana keessa yoo gaddeemte haadhuma afaan Oromoo beektu ilmaanuma afaan Oromoo beeku intaluma afaan Oromoo beektutu masgiiddu tura taa'ee waa kana. Bakka hunda yeroo itti akkasuma. Biyya teenya keessa magaalaa teenya keessa yeroo itti amaara miskiinaa takkaa agartaniis. Baay'inaan hin jiru. Maskaan isaanii jiru namatti qishoo jira. Sanuu yoo feete teenyaa keessa jira jechuudha. mana baankii fa'aa ture ta'aa. Bakka inni sanuu bakka irraa kadhatan ni beekala bakka wayyaadha. Mee riyaada leelliin fakkeenyaaf osoo biyya kana harka kaanii maal dalaga jettee ni yaaddanni. Harka kiyya kaayamu. Fakkeenyaaf osoo bulchaa si godhanii. Asla bulchaa na godhanii guyyuma tokkotti waan dhufu garagalchee. Dhugaan baanaa arga. Garaa baaftee gabbattamoo biyya tana gabbite. Ni gabbada lakkee. Isinuu aangoo Itoophiyaati. Aangoo Itoophiyaa ittuma nyaatee itti gabbattu borusi harkaa fuuti yoo danda'an. Kanaaf kanuma namni tokko fuun. Nama kabajan. Nama kabajan. An namni tokko hin tuyne. Yaanuma hedduu waan nyaatu nyaadhu waan uffadhu niin bulchettee mootii yaadin. Akkaantii irra wayyeeffachuu. Haala akkeen waan namaatti akkaantii irra. Jechuun. Garuu immoo gowwaa tokko tokko kaayilii qabu aangootti jala deemu hin gatu. Jechuun akkaantii irra wayyeeffachuu hanga aangoo hir'isa. Akkaantii irra wayyeeffachuu mana bareedaan ijaarrachuu cimsii bareedduu nyaachuu Bakka. ajaa'ibii qabaachuu. Mootummaa sanii akkaantii biyya guutuu malee waan ijjeesaa fuudhee akkaantii irra hin kaa'e. Obboleessi keenya Sheekh Al-Riyaad Al-Arariin gisee kana yoo beektaa ifirraa kaasee osoo hin taane waan jiru himu jira. Akkana uumamaa. Saniif amma seeseet maal sheekh waan maal jettu jira. Ati silaa aangoo si harka kaayanii hawaasa keetiin maal gootame?
Ano so angoo na harka kaayani. Guyyaa tokko hayyame. Angoo tana silaa na harka kaayani. Gaara mul'ataafiin kanaa Silaa na duraa taate malee. Jalqaba dura maaliin akka hawaasni jedhu danda'uu qabu. Kanuma qofaan lafa kaayadha. Qofa duraa wabii midhaan nyaataa. Kanaan akka if danda'an. Kan lammaffaa haala naannoo irratti waan isaan barbaachisu dhiheessuu fi amma fakkeenyaaf waa'ee biyya tanaa yoo kana haasa'u taate biitii tun isin waan guddaa rakkoo guddoo qabdi. Rakkoolee gurguddaan biyya tana keessa jiru maali jennaan boona silaa isaan oomisha yeroo waan garaagaraa gaggeessuu fedhan. Oomisha isaan gaggeessan kanarratti dhiheessii boba'aadhaa waan qabaaniif jecha waa'ee baanziilaa irratti fakkeenyaaf asuma ollaa keenya kana naannoon Hararii asitti argamti. Xiqqisho isaanilleen osoo isaan arrabsuulleen ta'in dhiibba qaban namoota keenya kan Oromiyaa keessa naannoo Oromiyaa jala bulan kana kan dhufaniif jechuun dhiibbaa garaagaraa qaban. Namoonni isaan jala bulu dhiheessii boba'aa kallattii bareedaadhaan kennaniifi garuu kanneen Oromiyaa kana keessatti argaman waraqaa gaafatanii fakkeenyaaf yoo litira 40 deemte litira 4 dhabdeeti barcaa itti kannite sanii dhabdee kabalaa fi dhiitichaan si keessummeessan jechuudha. Kanaaf haala kanarratti mootummaan aanaa Baabbilee yoo guyyaa tokko warri mootummaa kanneen aanaa bulchu jiran yoo guyyaa tokko dhiyeessan guyyaa tokkicha kana akka nama gartee neefkaa warra gammoojjii gedii dhabsuu guyyaa sadii oolee xiqqoo meetti gaddiisaa xiqqoo itti gaddiisaa jaaniiti xiqqoo adda galchan. Laga kana waan Oromiyaa jala bulaa wanni misooma isii kute maali jennaan dhiyeessii boba'aa dhabaa. Waan yaada qabaa jechuudha. Saniif gamanumaan daawwattoota keenyaaf dhaamsa bal'aa dhaamne turre. Saniif taraan takka boonaa taraan takka gannaa akkasuma irra hedduummaas biyya teenyaa rakkoo bishaanii to'anni jiru. Wanni dinagdee keenya keessatti illee akka gartee gargaaramuu dhabnu nu godhe. Takka yeroo gannaa malee inni kaan yeroo bonaa wanna saniifuu amma as keessa illee bishaan baay'inaan jechuudha akkana lafarra yaa'aa ni jiraas. Wanni kana irraa iddoo tokko wanni akkana bareeche bishaanii. Saniif hanqinni baay'een kan mudatachaa jiru biyya keenya keessatti hanqina bishaaniiti. Saniifuu gamanaan osoo ni meeshaa seet asumarratti yaada beekta wanni tun. Ati silaangoo si kan inni arrakam taatame. An silaangoo naa kan inni dursee uummata wallootiin ibiddirraadhaaba. Deebi'ee egaa adilii tanuma akka gartee warri ilma afaan itti bulchan sanitti itti bulchina. Akkuma yoo bulchaansa ta'anis akkuma warra nu qaxxaabsanitti ta'uudhaaf biyya teenya gartee akkasumatti uummata kan keetiif ganamaa fi galgala hojjechuu yoo taate malee cimsii bareedduu nyaanna jennee kursii irra teenya jennee waan akka jaannu gaa waan jiraa ibsina afaa malee. Anoo ishee akkasila aanguma tanaa naa kan hin feene. Anasirratti silaangoo naa kan isinuu namaa kan itanii beekta. Sila akka carraa tahee sila filannaan dhuftee sila hidhaan kiyyanaa bahe hawwanni nan dalagu sila hidhaan kiyyanaa bahe yeroo muraasa qabdaa yeroo san keessa waan feete dalaga osoo naan jaani dura dursoo ulamaa waan jaamu sheekotiin gurguddoo tan walitti qabeetumaan yeroo hamma muraasaaf isaanuma kanaan mari'adha jechuudha. Yaada isaanii kana irraa walitti fudhadheetti yaada isaan naaf kannan kanaan maaliif ulumaa'iin taariika آدم الراقبي إلى حاجة تاريخ حاجة أما جرو خنتي تاريخ علمائي بيفيد أنت بيخسر إنساني أركاكم تاريخ أكبيت تنتخات وكتاب ربي الرابع وني بيت تنتظرون تأكمل إنساني بيرمان تي إنساني رايادة ولا فرقة ما هو يادة سنانجان تنتظرتي أكبيت تنتظر موتهم ما إسلام عليه تافي يادة سنانجان Ayyega sanifu galatoma daawwattoota keenya bakka jirtanitti waan nu daawwattaniif warri biyya alaa teessanii biyya teessaniif dharraatanii jirtan kan asumaan gamanumaan salaamtaa isiniin jennee bakka jirtanitti nageenya keenya kan jaalalaa kan kabajaa barrisee isin haa dhaqqabu isiniin jenna hanga wal agarrutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.